nama humna hin qabne yaa nama isa ergatu hin qabne akkati jiraatu isumaaf beeka jechuudha. Kanaaf mee ajandaan nuti dhufnee fi guddaan isa ammatti jiru kana miti. Qoonqoo isiniif hin eegalu miti. Maal jennaan egereefoo maal hojjennaaf laata hawaasa keenya kanaaf gara fuulduraatti maal yaannaaf laata isa jedhu mee Sufiyaan gabaabaatti ergaa jirtu hawaasaaf lafa keenya waan qabnu qabna yaada lafaa qabnu qabna mee baga dhufnee agarreeyyuu keessa akkuma naannoo beeltuu ajandaa qabnu akkuma naannoo gujiidha gujii gammoojjii gujii keessa sagantaa qabnu waan itti deemnee tarkaanfii isteeppii irra jirru qabnaati isteeppii irra jirru irraa sababa ta'uudhaani dhimma naannoo kanaa ilaalchisee namni gaa sii galee bakkuma cabee akkuma cabseetti nama okkolcha rabbi akkuma cabseetti nama okkolcha mee hamma sadarkaa bishaan gurguddaa ga'amuttuyyuu mee jalqabama hojii waan argaa qabnu sagantaa isiniif haa ibsu inshallah. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قام موت الله قام مسجد. كما كانوا في الرا هنگا أمات نوجنجرو. كان جنم الرا جلجلاتي نبيرة دابتي حواسك نبيرة دابتي. بولشينسا أنا كنا كعودينا حواس بالله وجين أكتر ولي جلني. وفي ركو إساني تيف كونغولاتا وفي أوفني إفاجة غودو حواسي كيسو جيرو كنا هوندا إسا ركو حواسا إمبانا جدني وجدي موساني تيفي نانو غريغري إلا أدى وانا بني وان تيف لما فات نانو ديم لكيسا نانو لما فات رتربي أسندورا ركو نكوني ركو نمتولشي تجرا ركو أمامات تجرا إدو ركو نمتولشي جيرو سانيتيس قاموا مكنا كان لالا حواسا قبو كان إما حواساتي ركته كان إمون درس بوئه بكسندك وهند سريسه حواس سوجين جرو أرجنه إنه كل ما فات كان أفو الفات أجتشو بربانا قالتوا معي سلام فا ركون كن ركو يرو جبابات كان ما دفنه أونجيد مو وانو ماماتي كوني بفلمان علاج أرجتا توقف ربي تدبي وداني لما فهموا والجرجار ودان كيسابانا كم إني سدفان سبب ركو كناتي نمو وانا أرجعني كم توقف حواسك إدنان والأرجع جرا ركو سال لا إسا ولا كيف تجرا إني لما فان نياتي سوفي نياتشو كفاسون تيني ركو فرماتا وارا إسا برباتي سو سرجع جرا إدو كنا كيسات أرى هونجي تبغي دفنه هونجي كان أنا لتيمو هونجي أمامات تجرا جت إرجع بيشان إنجراتي ريفوس تزرع يكاسن إنجرا نمني لو كبساتا نمني ركّتا نمني عمري نساء ديم نمني إلمان إنكمنه جانا مساء تقصينه ساعة سدّيتي تكوني تديبي أبيشاو ورا بتي وجودني كوني أكملت كيسا بقوله موسيني ديفنا كنا في رفاتي أرى دفنه كنا كيسب حواسني غرغار وفنه ادو سنجرا ادو غرغار ساجرا نمو حواس ديفنه اسجرا وانن كيساباي منسا نانو نسا مال فكات حال نسا مال فكات كنجر لالا جرا اسر دابنه ادون كون بيشان كبربادو دبرا دبت تمنى بيشان كون مو ربين امم الله فجلا قبا وانمني حجته باسو دندو كايو كن يسمنا باني سنين بكي حق غدچو دندو bakki dhugatti isa barbaachisu akkuma naannoo sawweena daawwee qaachan laga hidhaa bishaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti bakki irra fagoon Oromiyaa keessatti Harargeedha. Harargee keessatti meetira 600 irratti argama. Irraa guddaadha jecha. Irra fagoon 600 immoo Harar irra jira. Naannoon biraa fakkeenyaaf Baalee bakki gammoojjii jedhame irratti 350 irraa haga 400. Rakkoon bishaanii Hararratti argamu. Kanaaf rakkoo bishaanii kana furuudhaaf furmaata waaraa waan barbaachisuu fi kaayyoo qabna, karoora qabna. Karoora san keessaa iddoon kun haqa godhata jechaadha. Bishaan baasuu fi haqa godhata Rabbi haa jedhu inshallah. Kanaaf sagantaa itti aanutti gaafa deebinu iddoo kanarraa bishaan baasuudhaaf deebina biiznillaahi kareem. Allahu akbar. Malee as deebinee midhaan qabanneen dhufna. Ammas rakkoo hawaasa keenyaa qoonqoo harkaa qabduttu sagantaa irra jirru nu dhaabsisee as dhufe malee sagantaa nama gargaaruu nyaata gargaaruu waan adda addaa gargaaruu sagantaa hin qabnu laakiin rakkoon jidduudhaan dhufte akka san dhaabnee kanatti as deebinu.
kan Baales, kan Booranas, kan Gujiis, kan Wallaggaas, kan Walloos rakkooleen amma argaman kun lubbuu jiru irratti bishaan baasuu dandeenya waan ta'eef furmaata lubbuudhaa kenninee itti deebina jenneeti malee kaayyoon keenya yeroo gabaabaa keessatti maashinicha keenya qabannee iddoo kanatti argamnee badee kanarraa hawaasa kana gammachiisna. Allahu akbar. Hundi keessanuu du'aa akka nu gootan yaadaan akka nu wajjin jiraattan humnaan akka nu wajjin jiraattan dhaamsa kana akka dabarsitan yeroo gabaabaa keessatti gaafa asii walitti deebinu maashina dhaabnee bishaan samii keessa ol faca'u arguudhaaf inshallah. Yeroo hedduu lafti tun amma deebinee waggaa dhufnu fagoo jennee ilaalu jira. Erga ganamarraa deemaatuma jira nama gargarii kiiloomeetira 100 jennee sa'a takka sa'a 2 jennee eega ganama bariisaa kaafne oofaa jirra karaa kanarraa nama hedduu biyya hin beekne akka xiyyaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf lafa rabbii uume kanarratti bakki fagoo jaan hin jirtu yoo bishaan jiraate yoo neetworkiin jiraate yoo manni fayyaa jiraate yoo manni barnootaa jiraate yoo wanni bakkitti midhaan daakkatan jiraate yoo bakkitti midhaan daakkatan jiraate yoo wanni jireenyaa nama barbaachisu jiraate eessarraa fagoo bakki hundinuu samiin walqixa samiidhatti walqixa rabbi biratti walqixa amma rakkoon biyya teenyaa waggaa laallee agarru keessaa bar namni amma neetworkii waggaa jennu bishaanii dura moo neetworkii dura bishaan waan wal dura waan oolawiyyaata qabu jira waan dura ta'uu qabu fakkeenyaaf biyya teenya tana keessatti addunyaa tanarratti amma Afrikaa tana keessa waggaa odeeffannu waa warra biyyaa qofaa miti addunyaarra namni itti hirmaatee bishaan faa namni himatu bakka hunda haga mana namaa jala bishaan baasanitti nu amma warri magaalaa jirru yeroo jireenya asii kana dhufnee agarru namni bakka rafu jalatti siree irratti bishaan baafachuu malee boombaa banachuu malee nafan mana kana keessa achi deemtu boomba ban achirraa boomba ban fooqii takka keessa bakki boombaan hin jirre kifiliin boombaan keessa hin jirre hin jiru rabbiin akka fedhe qaba achi keessatti asitti immoo manni goda keessa nama osoo bishaan sanii waraabbadha jee lubbuu dhabuufaa jira namni biyya tana jiraatu ni beekaa amma biyya tana oowwa aduudhaa dhabaminsa roobaa kanaa wajji oguu waliin laalle mayra kana namni laale mayri kun akkamitti karoomni hin jirre mayree jennee gaafanne namni takka asin dhufin hin beeku maqaa isaa muka kana namni naannoo kana dhalate ni beekaa dhaallaa jaaniin amas 8 karaa takka bishaan roobee fi amas 8 jiraata bishaan kun amas 8 booda kun jalaa goggogee mukni kun jechuudha kun goggogeeti qaraa ta'ee kun amma halaal ka goggogee laata akkanatti kuno amata torboggaa ta'e kana goggogee 8ffaa keessatti kun akka mayraa amma amata san keessa jirra hoggaa kan laalan kaameeraa irratti magariisa fakkaata muka kanaa jira malee muka kun haadhoo muka sanitti ciqaba waan inni fakkaatu goggogaa watakka baalaa fi mukni illee ka goggogee jechuudha kanaaf waan rabbi nu dandeessise gama tokko waan nuti dalagee jechuudha gama tokko namni kana laale wooma roobni halkanii guyyaa roobu jiru fakkaata namni waan kan muka kana laale namni naannoo kana dhalate immoo seenaa muka kanaa ni beeka waan zamana kanaati jechuun ni dandeema kun seerri isaa jechuudha kanaaf wanni jennu nu hanga rabbi addunyaa tana nu jiraachise niyyaan teenya dheertuudha waan biraa yoo dadhabne hawaasa keenya kanaaf yoo karaa baasuu dadhabne bishaan baafnaaf yoo mootummaan karaa baase nuti bishaan baaf yoo mootummaan tirka hidheef nuti waan biraa goon waan wal gargaarree biyya tana keessatti jijjiirama fiduudhaaf namni yoo waliin dhufee waliin marihatee waliin tokkummaan deeme wanni ilmi namaa godhuu hin dandeenye hin jiru inshaallah lafa tana waggaa agarru bakka bishaan itti bahuu qabu hawaasa keenyaaf jennee heddummina nama asirra jiraatutti waggaa laallee akka malee hedduu edaan gaara mul'ataa jechuun rakkoo barzaalaa kana fa'aa edaan inumaa rakkoo biyya tana maqaan siidhaa rakkoo hojii wal fakkaataa rakkuma sanii hujeetiin laalee nu wal quba qabaachuu dhabuu fi nu isaan quba qabaachuu dhabuu fi namni adda addaa quba qabaachuu dhabuudha malee lafa bal'oo tanarratti rabbiin isaan uume lafa bal'oo tanarratti rakkinni hin jiru haguma ijji ta'e laalte ijumaa dadhabee irraa deebi'e malee lafti tun tan uummata kanaatiin kanaafuu inshaallah yoo rabbi fedhe yeroo gabaabduu keessatti maashina bishaan baasu nuti osoo kana jirru akkuma reefu obboleessi keenya Sufyaan dubbatetti nu waan kana xumurarra ga'e aboo uummanni beelaan dhume nuun jaan maashina maal haasuttan uummanni beelaan dhume jennaan ficaa goggoyduu fuunee afaan horii eegalle kanaaf waan sanis hin dhaabne furmaata waaraa kan yeroo fagooti inshaallah itti fufna akkanumatti namoonni biraatis nu laallatee addunyaa tanarraa warri gargaarsa godhuu fedhu kan biyya Arabaa jiraatu kan biyya Awurooppaa jiraatu kan biyya Faranjii jiraatu kan Eeshiyaa biyya adda addaa Afrikaa keessallee jiraatu ummata kanaaf namni irra caalaan sadaqaa nabiin alayhi salaatu wassalaami bishaan nama obaasuudha jedhe ilmi namaa wanni dafee du'uuf bishaan nyaataaf nama ji'a 3 fa'aa osoo nyaanne jiraachuu danda'u jira bishaan ammoo oolanii buluu hin danda'an kanaaf
inshallah yeroo gabaabduu keessatti qaama mootummaa biyya bulchuu wajjinis hawaasa wajjinis ulamaa'ota keenya wajjinis dargaggoota keenya kana wajjinis humna takka taane bikka hundatti bakka uummanni keenya mana isaanii hundi galatti bishaan baasuudhaaf qophiidhami inshallah qophiidha inshallah mustaqbiin inni gaafa mustaqbiin jechuun gaariidha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلا بلوان كي أستاذه كي يبغى بلوان كدبة شو فعله ترى برو وانا دين كسي سوي تجي. هم سنين كذا ولا جديد. أنا واني نعيا به واسدي فقط ندين. تكفى لفتي كنا كم سينا أبصر رمو كيسة تبيكم نانا وقارم الله تعالى تكنجرو جلمي بيكم أبصر قبل جلمي بيكم قبل جلمي بيكم أبصر رمو دا إتكني كسر كاير رأي كناف ورا أبوتا كيني كتر سيمون وفا أتره كقلتي تندم نوت أجر سيسا تره ركو حواس وفي بردربني ركو حواس بلقى سبا كينيا وجدت رسن تأثير رابع أسيت يجوا كاروني سبا كناتي أكان هنگا أمار جنس كم فولا دور أرجنس بكير رامد دي تأثير يجوا تاكو كنا ندينك سيسي لما فا بالكان عند أرجس مبين تالا سينام كون ورمون كو وليتك أبتول ليلا لا ورمون أسبرت برا سدين سرني قدا جيرام برماني حواسي كي ندوري تي نقول سي حالا كناني يجو كن هنتي وانكو ولا تديم إما ولو درساني أكا بيات بلسان وباسو بسيراك أبساعات ورنجل كنافاني وني نرينك سيسيفي وني ورمون شفتي بيكو كو سيكو من itu amban afran kallo macha tulam shanan gibe ilu hundi sawanni be ku qabu amanan guddan amana abbota keenya san nyaanne irra amana abbota keenya sun ofirra nu eeggata jira me takka jenne haa jalqabnu bishaan kana haa baafnu inshallah bishaan kana haa baafnu maashina kana haa binnu niba diheenya kanatti hogganaan kenna dhaabbata eegare labsii kana nuu labsa ummanni keenya biyya keessaaf biyya alaa irratti hirmaattanii waan kana inshallah fiixa baafne seenaa abboota keenyaa kan lammata bakka kanatti hin dhaabna yaada Mashallah ergaan keenya kanu wanni fakkaan wanni nuti yaannu illee kanuma baga dhufne baga agarre baga yaada yoo qabate bicha adda